Nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu akkam jirtu daawwattoota Hoppii Channel Itoophiyaa. Kun Hoppii Channel Itoophiyaati. Hoppii Channel Itoophiyaa abdii bira biraa qooduu irratti argama. Sagantaa afaan Oromoo qophiin qo'annoo macaafa qulqulluuti. Maarree qo'annoo keenya kutaawwan garaa garaatti qoonnee isiniif dhiyeessaa turuun keenya yaadatama. Har'as kutaa salgaffaa qo'annoo keenyaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoota keenya waliin istuudiyoo keenya Hoppii Channel keessatti kan argamnu keessummoota keenya baratamoo torbees waliin kan turre har'as kan waliin gaggeessinu waan ta'uuf amma xumuraatti nu faana akka turtan affeerraa keenya kan jaalalaaf kabajaa isiniif dhiyeessina. Gadi fageenyaan utuu gara qo'annoo keenyaatti hin darbiin heertuu macaafa qulqulluu tokko argee dubbifannee booda asii kadhatti nuuf ta'a. Kana booda qo'annoo keenya guyyaa irratti gadi fageenyaan kan itti darbinu ta'a. Isas kan dubbifannu Lammaffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 4 akkasidhaan. Yaanni garaa koo guddaa utuu rakkatu utuu dhiphatus imimmaan baay'ee lolaasaa isiniif caafuun koo jaalala guddaa ani isiniif qabu sana akka beektaniif malee isin gaddisiisuuf miti jedha. Seenaa kana keessa teenyee Hafuurri Qulqulluu akka nuuf ibsuuf obboleettiin keenya kadhatanuuf gooti. Jaallatamaaf amanamaa abbaa keenya si galateeffannaa. Eegumsa kee guyyaa guyyaatti jireenya keenyaaf gootee jiraannee yeroo kan akka qabaannuuf gargaarsa nuuf baay'istee hundumaaf maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Cubbamoonni dadhaboonni ijoolleen kee si fuuldura jirra. Araara si biraa barbaannaa fuula kee araaraa nuuf deebistee cubbuuf yakka keenya hunduma sa'aatii nuuf dhiisi. Sagalee kee keessatti saaqamuun dubbii keetii wallaalota beektota godha jedhamee barreeffameera. Dubbiin kee yommuu saaqamu hafuura kee qulqulluun dhugaa keessa barreeffamee jiru akka nu hubachiistu jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroo sagalee kee qayyabannutti yommuu sagalee kee dhaggeeffannutti hafuurri kee qulqulluun laphee keenyatti garaa keenyatti dubbate akka nu jijjiiruuf jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroo qabaannu hundumaa keessatti nu wajjin ta'e maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Obboleettii koo obsiidhaan gooftaan si eebbisu jechuun jaalladha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qo'annoo keenya nu waliin kan turtan kutaa salgaffaa irra geenye jirra. Kutaan salgaffaa qo'annoo keenyaas tajaajila jaalala irratti hundaa'e kan jedhu heertuu namatti toluuf mata duree namatti tolu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Amma xumuraatti akka nu faana turtan ammas affeerraa keenya jaalalaaf kabajaa isiniif dhiyeessina. Mana keessan teessanii kan nu daawwattan akkasumas toora YouTube keenya Hoppii Channel Itoophiyaa afaan Oromoo jedhuun kan nu hordofaa jirtan qo'annoon keenya guyyaadha kan irratti xiyyeeffatu ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga boqonnaa 3 hanga boqonnaa 6tti gadi fageenyaan kan of keessatti qabatu waan ta'eef nu faana akka turtan ammas affeerraa keenya isiniif goona. Egaa seenaa kana gaafa kaasnu waa'ee seenaa bartuu tokko kaasuun keenya hin oolu. Namni kun si'a 5 harka warra Yihuudotaatiin reebame 41 yeroo si'a 3 uleedhaan dhaaname si'a 1 dhagaadhaan rukutame si'a 3 caccabaa markabaa keessa nama bulee ture. Guyyaa tokkoof halkan tokko galaana keessa ture. Ani adeemsa irraa borii keessatti bishaan guutuudhaan doorsifamaa warra saamtuudhaan doorsifamaa saba kootiin doorsifamaa warra saba kootiin taaneefis doorsifamaa mandara keessattis ta'e lafa onaa keessattis galaana keessattis ta'e obboloota kootiin doorsifamaa hojiitti dadhabuun rakkina halkan baay'ees irrima malee bulee beela dheebuu utuu hin jedhin jireenya kan hundumaa dabarsee garuu immoo guyyaadha guyyaatti waldoota kiristaanaaf yaaduu hin dhiisuu kan jedhu bartuu tokko ture. Bartuun kunis Phaawulos ture. Arra waa'ee bartuu kana gadi fageenyaan qoranna. Bartuun kun tajaajilli isaa jaalala irratti kan hundaa'e ture. Egaa guyyaa irraas xiyyeeffannaan keenya ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti barreesse keessatti jaalalaaf jedhee wantoonni inni godhe kanarraa maal barachuu akka qabnu gadi fageenyaan kan of keessatti qabatu waan ta'eef ammallee hundi keenya jaalala isaa Phaawulos ittiin saba isaa jaalatu sanarraa fakkeenya akka fudhannuufidha. Phaawulos rakkinoonni hedduu yoo isa mudatan yoo reebames agabuu malee yoo bulees garuu dhugaa kanatti nama raawwatee booddeen deebine ture. Saba sanaafis nama garaa laafu ture. Har'as gadi fageenyaan qo'annoon keenya kan of keessatti qabaatudha. Amalli jaalala Phaawulos kunis immoo nama Yesuus Kiristoos irraa nama bare amala akkasii nama qabu akka inni ture. Kanaaf gadi fageenyaan qo'annoon keenya guyyaa irraa kan of keessatti qabatu waan ta'eef nutis daawwattoonni keenyas seenaa kana keessa teenye akka of madaallu gamanumaan dhaamsa keenya jaalalaaf kabajaa isiniif dabarsuun barbaada. Egaa gara qo'annoo keenyaatti gadi fageenyaan gaafa darbinu Phaawulos tajaajila isaa jaalala irratti kan hundaa'e jennee dubbannee jirra. Nutis har'a akka kiristaanotaatti tajaajilli nuyi goonu jaalala irratti hundaa'uu akka inni qabu seenaa amma dhaggeeffanneerraa kan gadi fageenyaan nuuf ibsudha. Egaa Phaawulos galateeffannaa kan jedhu akka mata duree xiqqaatti ilaalla. Phaawulos akkuma dubbachaa turre
Qonqobaa hedduu isa mudatee jira, reebamee jira, arrabsameera, dhiphina guddaa gara ari'ataa ta'urraa hamma bartuutti gaafa dhufetti rakkinoowwan hedduu akka inni keessummeessedha. Mee sababni galataa Phaawulos maal tureen? Phaawulos irraa maal baranna kan jedhu gadi fageenyaan seenaa kanatti dubbanne tola. Ulfaadhu Waaqayyo si eebbisu. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Phaawulos akkuma ammatti dubbattee rakkoo hamaa adda addaa keessa darbaa tureera. Garuu tajaajilaan Waaqayyo kuni sakandii tokkoof illee galateeffannaa irraa dudduubatti hin deebine jechuudha. Galateeffannaan Phaawulos dhiphina keessatti maal fakkaataa maalirraa baranna kan jedhu karma gaditti ni ilaalla. Galateeffannaan bu'uura tajaajilaa jaalala irratti hundaa'e akka inni ta'e asirratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:3 irratti akkas jedha. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa araara hundumaaf Waaqayyoo jajjabinaa hundumaaf galanni haa ta'uudha. As keessatti yeroo ilaallu galateeffata. Garuu wanti kun galateeffannaa qofatu hin ta'ini amala Waaqayyoo illee of keessaa qaba jechuudha. Amalli Waaqayyoo as keessatti abbaa araaraa hundumaa fi Waaqayyoo jajjabina hundumaaf akka inni ta'e asirratti ibsina jechuudha. So galateeffannaa jechuun wanti namni tokko ta'ee fi nama isa godhe sanaa fi deebii deebisuudha. Biyyi lafaa kun illee guyyaa galateeffannaa jedhanii yeroo isaan adda baafatan illee waliif galateeffatan jira. Lamanaan abbaa manaa, haadha manaa, ijoolleen walii galateeffachuu. Galateeffannaan akkuma biyya lafaatti iyyuu faayidaa guddaa qaba jechuudha. So tajaajila keessatti immoo Phaawulos maaliif Waaqayyoon galateeffate yeroo jennu Phaawulos Waaqayyoon beeka waan ta'eefidha. Waaqayyoon Waaqa abbaa araaraa ta'uusaa waan beekuuf Waaqayyoon galateeffata. Tokko kana. Lammaffaa Waaqayyoo madda jajjabinaa hundumaa akka inni ta'es hubateera waan ta'eef Waaqayyoon galateeffata jechuudha. So Waaqayyo yeroo rakkinaa nu jajjabeessa jechuudha. So asirratti garuu jajjabina arganne kana namoota biroof illee jajjabeessuuf akka nu qopheessu asirraa barra jechuudha. Kanaaf galateeffannaan Waaqayyoon beekuurraa madda jechuudha. Namni Waaqayyoon guddummaa isaa, araara isaa, kennaa tola ta'e sana utuu beekee, utuu sirriitti hubateera ta'e galateeffannaan isaa takkaaf iyyuu hin dhaabatu ture jechuudha. So galateeffachuun Waaqayyoon beekuurraa jalqaba jechuudha. Galateeffannaan hariiroo namootaa keessatti, keessumaa waldaa keessatti galateeffachuun hariiroo namoota waldaa sana keessa jiranii fi cimsuu keessatti baay'ee humna guddaa kan qabudha. Innis bu'aa jaalalaati. Keessumayyuu galateeffannaan garaarraa dhufu, jaalalarraa dhufu kuni hariiroo namoota illee akka inni cimsu asirratti as keessaa nu hubanna jechuudha. Baay'ee rakkinni Phaawulos rakkina keessatti Waaqayyoon galateeffachaa ture. Rakkinni al tokko yoo karaa Waaqayyootiin dhufa yoo ta'e, dhiphinni karaa Waaqayyootiin dhufa yoo ta'e, nama qalbii jijjiirsisuudhaaf nama fayyaduudha jechuudha. Bakka leenjiidha yookaan immoo adeemsa leenjiidha jechuudha rakkinni. Kanaaf rakkinni tajaajila keessatti bakka leenjii yookaan immoo adeemsa leenjii ta'uusaa as keessatti hin hubanna. Yeroo baay'ee Phaawulos akkuma beektanii baay'ee gaddee ture yeroo xalayaa sana barreessu. Namoonni waldaa Qorontos keessa jiran keessumayyuu namni baay'ee cubbamaatii tokko akka inni ifatame beekamaadha.
Garuu dhumarratti yeroo xalayaanii Phaawulos bu'aan isaa mul'atu jaalalaan barreesse waan ta'eef baay'ee gaddee barreesse waan ta'eef sabni Qorontos sanarra dhaabatee gaddee ture gadduun isaa beekamaadha garuu haa gaddiyyuu malee deebii akka inni qalbii jijjiirrate beekna jechuudha. Sana keessatti nama isaa waldaa sana keessatti balleesse illee dhiifama akka isaan godhanii asirraa hubannu jechuudha. So har'a waldaa keessatti wal jajjabeessuun, waliif kadhachuun, wal daawwachuun, abdii Waaqayyoo namaaf kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf tajaajilli kiristaanaa jaalala irratti hundaa'ee galateeffannaadhaan kan jabaate ta'uu qaba jechuudha. Ishee kana kaasuu barbaadeera. Tole, asirratti Dooktariin waan hundasaa bal'inaan kaasee jira. Yaada dabalataan asirratti kaasu waan addaallee hin jiru. Garuu Phaawulos yeroo hundumaa lallabasaa keessatti Waaqayyoon galateeffachuu fi jajachuudhaan jalqaba. Lallabuma isaa yeroo jalqabu yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan Waaqayyoon jajachuu, Waaqayyoon galateeffachuudhaan jalqaba. Kana jechuun maal jechuudha? Haala gaarii keessa taa'ee miti. Haalli hundumtuutti toleennaan miti. Kan yeroo hundumaa Waaqayyoon jajatu yookaan kan Waaqayyoon galateeffatu haala dhiphisaa ta'e keessa akkuma amma kaasamaa ture haala rakkisaa keessa taa'eetu Waaqayyoon galateeffachaa ture jechuudha. Asirraa wanta barru qabna egaa. Yeroo baay'ee kan yeroo Waaqayyoon galateeffachuu jajachuun nutti mul'atu yeroo haalli nuuf mijatu nutti fakkaachuu danda'a. Yeroo haalli hundumtu wal nuuf qixxaatu nutti fakkaachuu danda'a. Kana duwwaatu hin taane yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuu akka qabnu nu barsiisaa jechuudha. Phaawulos irraa isa kana barra. Kan biraan immoo jajjabina ofii arganne. Fakkeenyaaf jajjabina kan argannu Waaqayyoo biraati jennee ramti rakkoo keessatti jajjabaachuun galateeffachuun kan humna akkasii argamu Waaqayyoon biraati. Humna isa arganne kan jajjabina isa arganne kan ammoo namoota biraaf illee qooduun barbaachisaa akka ta'e kutaa kana jalatti bal'inaan hin barraa jechuudha. Ofii keenyaaf duwwaa jajjabaannee Waaqayyoonis galateeffannee darbuutu hin taane namoota rakkoo garaagaraa keessa jiran, dhiphina garaagaraa keessa jiran illee haala sana keessa ta'anii Waaqayyoon akka isaan galateeffatan, akka isaan jajjabaatanii fi nunis isaan jajjabeessuun akka nu barbaachisu nu hubachiisa jechuudha. Eebbifamaa gooftaa isin haa eebbisu. Egaa akkuma isin amma kaasuuf yaaltanii lammaffaa Qorontosiin boqonnaa tokko irratti kan hundaa'edha. Galateeffannaa Phaawulos godheedhaan lakkoofsa 8 irraa akkuma amma ilaalaa turre rakkina guddaa tokko isaa irra ga'e. Rakkinichi rakkina akkamiidha? Safara maleef ulfaataa amma nuyi baachuu dadhabnutti rakkina nurra ga'ee ture. Abdiyyuu kutannee turreedhaan. Garuu maal jedhamu irratti Waaqayyoon galateeffateedhaan. Meestii kanarra waan baay'ee akka barachuu dandeenyu tilmaamuun nama rakkisu. Rakkinoota guddaa keessa tureera. Utuu dhiphatu, utuu reebamu, sila akkuma walitti bifanne maal jenne fira isaatiin iyyuu jibbamaa jira namni kun. Garuu maal jedhee rakkina keetti Waaqayyoon galateeffachuu barsiiseen. Innaa seenaa kanarraa maal barannaa nutillee rakkina keessa teenye Waaqayyoorraa Waaqayyoon galateeffachuu akka qabnu isarraa waa baay'ee barachuu akka dandeenyu Phaawulos qofa miti Yesuus ruunuuf fakkeenya kana miti utuu reebamu utuu tufanii maal jedhee yaa abbaa isaan hin beekanii dhiisiif jedheen abbaa isaa moo galateeffachaa akka ni deeme nunis rakkiniif qonqomaa hedduun mudachuu danda'a. Egaa nus kabajamtoota daawwattoonni keenya kan nu dhaggeeffatanii rakkinni baay'een isin mudachuu danda'a ta'uu danda'a. Firaan jibbamtanii maatiidhaan lammiidhaan gatamuu dandeessu qixa amantiitti yoo ilaalle garuu rakkina kana keessatti Waaqayyo kan maamnatti fide jennee akka nuyi dubbachuu akka nuyi hin qabne sana keessatti maal gochuu qabna Waaqayyoon galateeffachuu akka nuyi qabnu seenaa baay'ee namatti toluudha. Waaqayyo haalota ulfaataa keessatti gara gaariitti akka nuyi baa'uu dandeenyuuf nu dhiibee nu calalee qoromsa sana keessa akka darbinu gochuu barbaada malee achi keessatti akka nuyi hamnuuf abdii akka kutannuuf akka hin taanedha. Gooftaan isin haa eebbisu jechuun nan jaalladha. Egaa inni kan biraan immoo waa'ee garraamummaaf amanamummaa haasofnaa. Seenaa Phaawulosii waa baay'ee amma dubbisneerra rakkina isarra ga'e. Garuu Phaawulosii garraamummaaf amanamummaa kan jedhu mata duree kana jalatti garraamummaan isaaf amanamummaan isaa kun gaaffii keessa galee ture guyyaa tokko. Maaliif akka ta'e booda gadi fageenya ilaalla. Maaltu mul'ate laata? Amalanni Phaawulos akka inni garaa laamne yookaan amanamummaan isaa kun sabni sun akka isaan shakkiisan maal isa godhe? Kaarraa immoo tajaajilli kun barbaachisummaan isaa akkamii kan jedhu kaarrattis yaada gabaabaa fudhanna.
Egaa Phaawulos waa'ee isaa irra deddeebiidhaan kaasna. Qorannaamti keenyayyuu tajaajila Phaawulos Qorontos keessatti godhe irratti xiyyeeffata waan ta'eef irra deddeebiidhaan maqaa Phaawulos kana hin dhoofne jechuudha. Phaawulos tajaajila isaa keessatti qormaati baay'een akka sarara gahaa ture, ari'atamaa, reebamaa, wanti baay'een isa mudachaa akka ture ilaalaa jirra. Sanuma keessatti garuu Waaqayyo jajjabina isaaf kenne. Jajjabina argate kana immoo namoota kan biroof qoode. Warra Qorontosiif qooduu isaa argina. Isaan jajjabeessuu isaa argina. Rakkina keessatti akka isaan jajjabeessu argina jechuudha. Kun immoo jaalala isaaniif qabu mul'isa. Rakkina keessa taa'ee rakkina keessatti jajjabina argatee warra rakkina keessa jiran jajjabeessuunsaa jara sanaaf jaalala inni qabu argina. Jaalala isaaniif qabu kana immoo karaa amanamummaa isaa mul'ise. Amanamummaa fi garraamummaa isaanitti argisiiseeni jaalala isaaniif qabu kana mul'ise jechuudha Phaawulos. Phaawulos dhugumayyuu nama amanamaadha, tajaajila amanamaadha jechuudha. Utuu akkas ta'uu baate wanta baay'eetu ture jechuudha. Kana yeroo jennu seenaa masaarraa jalqabumayyuu akkuma ilaalaa turre Phaawulos ergamaa Waaqayyooti. Waaqayyoon kan waamame hojii ulfina qabeessaaf hojii qulqulluu kanaaf kan waamame faayidaa dhuunfaa isaatiif yookiis dantaa mataa isaatiif miti kan inni hojjetu jechuudha. Utuu faayidaa dhuunfaa isaatii ta'ee Phaawulos garraamummaadhaan yookiis amanamummaadhaan isaanitti dhiyaachuu dhiisuu danda'a ture. Garuu hojii dhugaadhaaf, hojii qulqulluudhaaf ergama isaatiif waan hojjetuu fi amanamummaadhaan, garraamummaadhaan jara kanatti dhiyaatee dantaa mataa isaatii of duuba qabatee jireenya goyoomsaatiin hin dhiyaanne jechuudha. Jara kana hin sobne. Dhugumattiyyuu kun jaalala guddaa saba sanaaf qabaachuusaa nu argisiisa. Phaawulosis kanaafi waan garaa isaa keessa jiru ifatti dubbata. Warra Qorontositti yaadni isaa qullaa akka ta'e, garaan isaa qullaa akka ta'e, haxxummaa akka hin qabne deddeebiinsaa jaalalli inni isaaniif qabu qulqulluu akka ta'e kaasa jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa yoo dubbifanne ergaa warra Qorontosiin isa jalqabaa boqonnaa 1:12 hanga 14 irratti kan jiru yoo dubbisne akkas jedha. Jireenyi nuyi biyya lafaa kana keessa ittiin jiraanne caalaatti immoo akki nuyi garaa dhokfannaa malee goyyomsaa malees isinii wajjin itti jiraanne Waaqayyo biraa ta'uusaa yaadni garaa keenya waan dhugaanuuf ba'uuf waan ittiin of jajannu argachuu keenya. Kunis ayyaana Waaqayyootiin malee ogummaa namaatiin miti jedha. Akki nuyi itti biyya lafaa kanarra jiraanne iyyuu keessumaa immoo akki nuyi itti isinii wajjin jiraanne garaa dhokfannaa maleedha. Yookiis immoo garaa qulqulluudhaanidha. Dhiyaannaan keenya dhiyaannaa qulqullaa ta'uu isaatii jedheetu kaasa. Goyyomsaa of keessaan qabu deddeebiin keenya akka nuyi itti isinii wajjin jiraanne jedheetu eenyummaa isaanii haala isaanii gadi fageenyaan kaasa. Kana kan jedhuuf immoo amantoonni kun Phaawulos irraa shakkii qabu jechuudha. Shakkaniiru, amanamummaa isaa shakkaniiru, tajaajila isaas shakkaniiru yookiis immoo deddeebiin isaa kun dhugaa miti laata? Haasaan isaa kun dhugaa miti laata waan jedhu shakkii keessa isaanii bule. Ergama isaayyuu shakkaniiru. Sababii kanaaf gadi fageenyaanii Phaawulos waa'ee ofii isaa kaasa jechuudha. Garaa dhokfannaa malee goyyomsaa malees isinii wajjin hin jiraanne jedha. Caaffanni nuyi isiniif caafnes immoo waan hubatamuu danda'udha. Waan isin dubbistanii hubachuu dandeessanidha. Malee wanta isin duraa dhokataa ta'e waan dhoksaa of keessaa qabu waan icciita ta'e miti waan isin goyyomsu miti jedha. Yoo amma gar tokko isaa hubattaniyyuu guutummaa guutuutti garuu guyyaa gooftaa Yesuusitti hubachuuf jirtu jedheetu kaasa. Akkuma kana lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:17 irratti nuyi akka warra Waaqayyo biraa ergamaniitti karaa Kiristoos fuula Waaqayyoo duratti garaa guutuudhaan dubbanna malee akka namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo mi'a harkatti gatii dhabe fakkeessaniitti miti jedha. Nuyi akkaataan nuyi itti dubbachaa turre fuula Waaqayyoo duratti warra Kiristoos biraa ergaman taaneetu malee garaa guutuus malee akka warra mi'a harkatti gatii dhabe yookiis waan rakasaa hojjetaniitti miti jedha. Kanaaf waa'ee ofii isaatii, waa'ee ergama isaatii, waa'ee obboloota isaa tajaajiltoota akka isaatii warra waa'illansaa ta'anii sirriitti gadi fageenyaan dubbata jechuudha. Ifa godheetu jechuudha. Wanta illee Iyyaasuu isaa dhoksaatti hojjetamu dhiifneerra jedha 1 Qorontos 4:2 irratti jechuudha. Haxxummaadhaan hin hojjennu. Hojii keenya tajaajila keenya keessa haxxummaan hin jiru. Nuyi dubbii Waaqayyoos hin micciirru jedha. Dhugaa mul'ifnee dubbanna fuula Waaqayyoo duratti. Kanaan yaada garaa namootaatti dhiyaanna malee haxxummaa of keessaan qabu hojiin keenya jedheetu ergamni isaa dhugaa ta'uu isaa fi waa'ee amanamummaa isaa shakkii isaan qaban irratti gadi fageenyaan dubbata.
Inni fi hidhate hojii isaa kan ta'ani amanamummaa guddaa saba sanaaf waldaa sanaaf qabaachuu isaa sirriitti ibsa jechuudha. Amalli tajaajiltoota kana amalli Phaawulosii fi hiriyoota isaatii garaa dhokfachuu malee kan hin goyomsine ta'uusaa sirriitti kaasa jechuudha. Dubbannaa isaaniinis taanaan amala isaaniin amanamummaa dhuunfaa akka isaan qabanii. Kunis immoo kan ta'eef kaka'umsa hafuuraa qabu jarri kuni jalqabumayyuu kaka'umsa hafuuraatiin dirqiidhaan utuu hin taane ergama kanaaf Phaawulos kan inni jiraachaa jiru jaalalaan tajaajilli isaa jaalala irratti hundaa waan ta'eef kaka'umsa hafuura qulqulluutiin hojjetaa jira waan ta'eef kana sirriitti gadi fageenyaan ibsaa. Qolaasaayis 3:22 irratti Phaawulos waan tokko dubbata. Warri garbummaa jala jirtan jedha. Nama gammachiisuuf akka nama ija namaa ilaallatee waa hojjetuutti hin hojjetinaa jedha. Gooftaa sodaachuudhaan maal godhaa jedha? Garaa guutuudhaan abboomama warra isin hojjechiifataniifidha. Warra biyya lafaa kanarraayyuu akkasitti gorsa jechuudha. Inni immoo hojjetaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef hojii Waaqayyoo kanaa garaa guutuu hojjechuusaa amanamummaadhaan garraamummaadhaan hojjechuusaa sirriitti dhugaa ba'a jechuudha. Yaadni Phaawulos qullaa'aadha. Yaadni Phaawulosii iftoominaan malee kan hin hubatamne ifaa kan hin taane miti. Kaka'umsa hafuuraa isa ayyaana Waaqayyoo biraa argateen hojjechaa deddeebi'aa turuu isaati. Maaliif akka shakkan gadi fageenyaan ammallee ilaaluu ni dandeenya. Itti fufne sabni kun maaliif shakkani kan jedhu walii wajjiniin qorachaa deemna. Garuu Phaawulos tajaajilli isaa deddeebiinsaa amanamummaa irratti garraamummaadhaan of dhoksuu malee iftoominaan ta'uu isaati jechuudha kan hubannu. Eebbifamii gooftaan si eebbisu. Egaa akkuma amma ilaalaa jirru garraamummaa fi amanamummaa jennee dubbannee jirra. Tarii waa malee shakkine ta'uu danda'a laata? Inni booda ilaaluuf hin malla. Sabni kun maaliif shakki? Phaawulos ikkoo waan baay'ee saba sanaaf godhe garraamummaadhaan waa baay'ee akka inni godhedha. Akka tajaajiloota addunyaarra mul'atan kanaa miti Phaawulos jennee amala isaa kan dura baay'ee ilaalaa ture. Nama baay'ee of kennu, hojii Waaqayyootiif nama dabarsee of kennu ture. Jalqaba ari'achaa ture kana booda gara bartummaatti ceene. Bartummaan isaa sun immoo fakkeenya guddaa akka inni ta'edha. Egaa Phaawulos kana yommuu yaada kana isaan keessaa balleessuuf ka'u maal jedha? Jireenya nuyi biyya lafaa keessa jiraannu kana keessatti nuyi takka garaa dhofannee hin beeknu. Waamo nutti mul'ate yookaan isin goomsine akka nuyi hin beekne waan gaarummaa gochaa turre. Maaliif ta'e laata kan jedhu sammuu isaa keessa buluun oolleen. Dhugaas immoo qaba waan ta'uu qabudha. Tarii nuti isaarra tajaajila keenya namoonni baay'een shakkuu danda'u ta'uu danda'a. Sababa qabaachuu danda'u. Garuu sababa gadhiitiin akka isaan nun shakkineef gochuu immoo gahee keenyadha. Phaawulos waan gaariifidha kan isaan shakkan. Garuu dhumarratti immoo boona ilaallaa. Amananiiru maal akka inni godhe nutis garaa amanamummaa qullaa'ummaa akkasii akka qabaannu erga waamne fiixaan baasuu akka dandeenyu gabaabaatti kanarraa hubachuu hin dandeenya jedha gabaabsee. Inni kan biraan immoo kutaa kanatti kan biraatti gaafa ceenu mata dureen keenya waliigalaa akkuma nu duukaa jirtanii tajaajila maalirratti hundaa'e jaalalatti hundaa'e jennee ilaalaa jirra. Tajaajila jaalalatti hundaa'e kun tajaajila akkamii akka ta'e kutaa amma seenuuf jennu kana keessatti ilaalla. Iddoo kanatti immoo jaalalaaf jecha karoora jiru kan jedhu ilaallaan. Tarii seenaan kun akkuma sila kaasne seenaa Phaawulos irratti hundaa'a. Phaawulos jaalalaaf jecha karoora isaa hedduu jijjiireera. Karoorri Phaawulos inni jalqabaan maal ture kan jedhu irraa kaasne maaliif immoo jijjiiruun barbaachise? Tarii imalli isaa kun yoo deeme gufachiisuu danda'amu gufachiisuu danda'u yookaan bu'aa argamsiisuu danda'amu argamsiisuu hin danda'u kan jedhu gadi fageenyaan nuuf hin ka'a. Inni kan biraan immoo nutis akka kiristaanotaatti tarii waa tokko karoorsine bu'aa furaaf yoo ta'e immoo jijjiiruu keenyarraa maal barachuu dandeenya kan jedhu yaada kanarratti waliin dubbanna. Tole jaalalaaf jecha karoora jijjiiruu jedhama mata dureensa. Obsiin amma waan baay'ee kaasaa turteetti. Shakkii keessa isaan gasheera wanti ta'e tokko. Inni kunis sababa isaanii keessaa isa tokko ta'uu mala. Wantichi dhugaasa ta'uu habaatu yaada isaa hubachuu fi dadhabaniirraan kan ka'e isaan mata duree amma ilaaluuf jennu jalattis isuma kana ilaalaa deemne jechuudha. Mata duree kana jalatti isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 16 5 hanga 7 akkasumas immoo lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 15 hanga 24 jala isa jiru walii wajjin gabaabsinee ilaalaa deemnaa jechuudha. Akkuma amma kaastee karoora inni baasee inni jalqabaa jira ture waan karoorsee qaba ture jechuudha. Akkuma beekamu akkuma tajaajiltoota biraa
karooraan kan inni deemu jechuudha. Lafuma argee dhaqee akkuma argeetti waa hojjetee deebi'a miti. Karoora baafatee akka karoora sanaatti kan socho'u jechuudha Phaawulos. Kanaafuu jalqaba irratti karoora baafatee qaba ture. Karoora isaa sanaanii deemuu hin dandeenye garuu sababa isaa ilaalaa kan deemnu yoo ta'e illee akkuma amma jennee isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 16:5-7 gaafa dubbifannu inni nu argannus karoorri isaa inni jalqabaa maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Isa dubbifannaa 5-7 akkas jedha. Ani karaa Maqedooniyaa dhaquu waanan yaadeef biyya Maqedooniyaa sana keessa ergan darbee booda gara keessan nan dhufaa. Isin biras nan tura ta'a. Isin immoo gargaartanii iddoodhuma an dhaqutti akka na ergitaniif tarii ganna guutuyyuu isin bira nan ba'a. An miilana argaa karaarraa isin arguu hin barbaanne. Yoo gooftaan jedhe takka isin bira akkan turu nan abdadhaa jedhee tochi booda wanta ka'ee jirus qaba. Ammaaf inni kun iyyuu nugaa akka asirraa arginutti jalqaba yeroo xalayaa kana isaaniif barreesse yaada kana barreesse inni eessa jira? Efesooniin jira ture. Efesooniin taa'eeti kan karoora kana baafatee jechuudha. Akka amma asirraa dubbifannutti itti aanee isa dhaquuf ture karaa Maqedooniyaa darbee isaan bira dhaquudhaaf. Achii booda immoo isin gargaartanii gara Yerusaalemitti gara Yihudaatti immoo nan darban ture. Isin bukkee yoo Waaqayyo jedhe gannayyuu isin biran ba'aa jedhee yaadee ture. Maqedooniyaa keessuma darbuudhaaf. Alana garuu maal jedhe? Argaa karaadhaan isin bira darbuun barbaadu jedhe. Kana jechuun maal jechuu isaati? Isaan bira turuu barbaadeera jechuudha. Isaan wajjiniin yeroo qabaachuu barbaadeera jechuudha. Isaan duukaa yeroo edda qabaate booddee imala isaa kan itti fufuuf ture jechuudha. Inni kun maal karoora isaa jalqabaa ture. Kanaafiyyuu maaltu karoora isaa kana isa jijjiirsise? Bakkuma sanatu jiru karaa Xiimootewoosiin gabaasa hamaa ta'e yookaan immoo gabaasa badaa ta'etu isa qaqqabe. Bakkuma sana jiru jechuudha. Wanti sun maal akka ta'e wanta ifattee bakka kana kaa'ee hin jiru garuu gabaasa hin taanedha. Kanaafiyyuu maal ta'e karoora isaa jijjiire. Xiimootewoosiin Qorontosiin dhaqee akka isaan tajaajilu akka isaaniif hojjetuudhaaf ergee ture. Bakka sana dhaqeetu Xiimootewoos wanta jiru haala jiru waan gaarii hin taane erga argee booddee as deebi'ee dhufee Phaawulositti himee ture jechuudha wanta hin taane kana. Kana gaafa argu maal godhee karoora isaa kana hin jijjiire jechuudha. Isa jalqaba baafate kana dhiiseetu imala haaraa yookaan karoora haaraa baafate. Isa kanas isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:5-6 isa jiru yoo dubbifanne ifatti argachuu dandeenya. 15-16 dubbisa. Kun akka ta'u waanan amanee fi ayyaana Waaqayyoo si'a lama akka argattanii fi dura gara keessan dhufuuf akeekeen ture. Gara isaanii dhaquudhaaf karoora baafatee ture wanta ta'eef. Ituun kutaa biyya Maqedooniyaa hin naqin dura karaa keessan darbee isin argee Maqedooniyaadhaa yeroon dhufus gara keessanitti deebi'ee isin immoo gara kutaa biyya Yihudaatti yemmuu darbu na gargaartu jedhee akkasuma jedhee itti fufa. Amma gaa isaan bira dhaqu Efesooniitii gara Qorontos achi Maqedooniyaa ammas ayyaana lammaffaa karaa Waaqayyoo akka argattanii fi jedhee isaanitti deebi'uudhaaf Qorontositti deebi'uudhaaf karoora baafate. Achi booda gara Yerusaalemitti dhumarratti immoo deebi'uudhaaf akka kanatti yaade. Garuu sababii wanta hamaa dhaga'e kanaaf dafee in naqe. Qorontosiin Efesoonii gara Qorontos dhaqee achi ga'eetu battalumatti deebi'e gara Efesoonitti. Maaliif bakka sanatti deebi'e ammas gara isaanitti hin deebine akka karoora dura baafateetti. Kunis maaliif yaada isaanii wajjin waliin galle wanta ta'eef deebi'ee yoo dhaqe deebi'ee isaan aarsuurra deebi'ee isaan madeessuurra bakkuma jiru taa'ee Efesooniin taa'ee xalayaa biraa isaaniif barreessuudhaaf isaaniif karoorsee jechuudha. Kanaafuu sababni daawwannaa isaanii duraa suni gaariin turree fi sababii oduu kana dhaga'ee isaan bukkee dhaqee yeroo gaariin dabarsine wanta ta'eef maal godhe xalayaa barreesseef jechuudha deebi'ee dhaquurra. Kun immoo maaliif wanta isaan hin jaallanneef akka isaan isa hubatanitti akka isaan isa yaadanitti wanta isaan hin jaallanneef yookaan nama amanamaa ta'uu dideetu hin taane deebi'ee dhaqee isaan madeessuurra. Amma fakkeenyaaf nama tokko wajjin aartanii tajannu. Nama sanaa wajjin yaadaan wal dhabdanii tajannu. Yeroo sanaaf maal gootu nama sana biraa baqattu hin deemtu. Yeroo laattuuf nama sanaaf akka inni tasgabbaa'uuf akka inni gara yaada isaatti deebi'uudhaaf yeroo laattaniifitu deebitanii dhaqxu malee yeroo sana dhaqxanii ammas aarii biraa keessa nama hin gashitan. Yaada akkasii ture kan Phaawulos yaadee
isaan bukkee dhaqe malee sababii nama amanamaa hin turreef yookaan sababii yaadan taane isaaniif qabu sababii isaan hin jaallanneef akka hin taane inni iyyuu bakka biraatti hin kaasaa jechuudha. Isa sababii adda addaa ofiisaatiin kaase kana isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:17 hanga 20tti deemnee gaafa dubbifannu sababni isaa kana akka hin taane hin kaasa. Inni nama amanamaa akka ta'e Waaqayyoo karaa ilma isaa Kiristoosiin yaada qabu karoora qabu eeyyee akkuma ta'e innis yaadi isaa akkas akka ta'e bakka kana guutummaa isaa sababii yeroof jecha hunda isaan dubbifnu namoonni mana keessan teessanii hordofaa jirtan garuu guutummaa isaa dubbifachuu dandeessu. Inni yaada isaa akka nama yaada warra biyya lafaa amma eeyyee jedhee takka ture immoo waa'uu jedhu nama gaggalagalu jira miti nama akkasii akka hin taane akkuma Kiristoos amanamaa ta'e akkuma isaa fakkeenya sanaan wanta deemuu fi innis yaadi isaa qajeelaa akka ta'e eeyyeen isaa eeyyee akka inni ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Maaliif kana godheessa jedhuufi isaan qusachuudhaaf jedhe isin qusachuudhaaf jedhee jedha. Gara dhuma isaatti gaafa dubbifannu isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:23 irraa gaafa dubbisnus garuu isin qusachuudhaafan gara Qorontos dhufuu dhiisuu koo Waaqayyo iyyuu beekaa jedha. Isin qusachuudhaaf jechuun isaa maal jechuudha? Dhufee isin dhukkubsuurra yaada biraa isinitti dabaluurra yeroo isaaniif kennaa jira jechuudha. Yeroo qalbii jijjiirrannaa yeroo ofitti deebi'u isaaniif kennee jechuudha. Walumaa galatti yaadni isaa kana fakkaata malee akka isaan isa yaadan akka hin taane nuuf kaasa. Phaawulos kanarratti dhugumayyuu jaalala qabaaf saba kanaaf jechuudha. Jaalalatu karoora isaa jijjiirsise. Maaliif akka isaan yeroo qabaatanii ofiima isaaniitti yaadan barbaade. Tarii hatattamaanii ammas utuu deebi'ee dhaqeera ta'ee jara kana itti dheekkamuu danda'a ture, loluu danda'a ture. Sagalee Waaqayyoo keessa ta'ee jechuudha. Lola kan biraa utuu hin taane akkamitti utuun ani isin barsiisu akkamitti utuun ani isinitti dubbadhu akkas gootanii jedhee yaada walii galaarraa kan hubannu amantoonni kuni abboommii Waaqayyoo irra darbuu isaanii cubbuu keessa jiraachuu isaaniiti kan hubannu jechuudha. Akkamitti cubbuu akkasii keessa deddeebitu akkamitti qullaa'ummaa dhabdanii akkamitti jireenya Waaqayyoon gammachiisu hin jiraachuu dadhabdanii utuun isinitti himuu jedhee dheekkamuu isaaniitti dubbachuu danda'a ture. Kanarraa of qusate jechuudha. Isaaniinis baay'ee gaddisiisuu madeessuu hin barbaanne. Kanaaf jecha yeroo fudhateetu jarri kun akka isaan gara qalbii jijjiirrannaatti dhufanii fi xalayaa imimmaanii barreessuu filate jechuudha. Deebi'eetu tasgabbaa'ee imimmaanii kan guutame xalayaa cimaa barreessee ergeef jechuudha. Jaalalumaaf jijjiire malee Phaawulos amanamummaa dhabuu isaa miti. Kanarratti kan hubannee darbuu qabnu Phaawulos sobees miti jechuudha. Jaalalaaf jecha kaayyoo isaa karoora isaa jalqabaa jijjiiree kan inni qabaachuu barbaade obboloota kana faana akka karoora isaa jalqabaatti yeroo gammachuu yeroo gaarii hariiroo obbolummaa dabarsuudha ture. Ganna guutuudha jedhamtiire kan inni simbira ba'uu barbaadee ture. Garuu amantoonni sun haala gaarii keessa waan hin jirreef turtii isaa sana keessatti immoo haala isaanii kana keessatti gammaduu hin danda'u waan ta'eef ariitiidhaan immoo dhaqee isaaniin gaddisiisu waan hin barbaanneef tasgabbaa'ee xalayaa barreessee yeroo isaaniif kenne gara fuulduraatti immoo bu'aan isaa maal akka ture ilaalaa deemna kanumaan dabaluu barbaada kanarratti. Tajaajilli jaalala irratti hundaa'e tokko amanamummaaf garraamummaa barbaada. Galateeffannaan akkuma sila kaasne innis amala tajaajila jaalala irratti hundaa'e akka inni ta'e ibsineerra amanamummaaf garraamummaanis akkasuma jechuudha. Garuu takka takka amanamummaaf garraamummaan utuu isin hin beekin namni biraa yeroo isin jalaa bifa biraatiin hubatu jiraachuu danda'a jechuudha. Phaawulosiin kana kan isa mudate. Inni jaalalaaf jecha kan inni gara isaanii hin deemne shifti kan godhee deemsa isaa kallattii isaa kan inni jijjiirratee fi jaalalaaf yoo dhaqee akkuma obboleettiin keenya kaastee walitti bu'uu danda'a, hariiroon isaanii baduu danda'a. So obsuu qaba, adeemsa isaa sirreeffachuu qaba jechuudha. So tooftaa sana fayyadamee al tokko tokko amanamummaa fi garraamummaan keessan yeroo nama biraatiin misinterpreted yookaan bifa biraatiin yeroo hubatamu obsuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hundumaa wanta nuti hojjennu tajaajilli keenya jaalala irratti kan hundaa'e ta'uu qaba jechuudha. So yeroo isaa eeggatee akkuma Phaawulos ammatti taansineen dhufnaa ni ilaalla. Yeroo itti aanutti yeroo isaa eeggatee
amanamummaan keessaniif garraamummaan keessan ifa ba'a jechuudha. Yeroos araarri hin ta'a galateeffannaan hin jiraata jaalalli lafa qabata jechuudha. Kun kanatti dabaluu barbaade. Eebbifamaa kutaa kana akka gaariitti ilaallee jirra. Egaa Phaawulos akkuma dubbanne garraamummaaf amanamummaan isaa kan shakkii keessa galee waan gaariif ture. Garuu kutaa kana keessatti immoo hubanneerra. Maaliif jecha jijjiire jennee jaalalaaf jedhee jijjiireen. Akkuma ilaallee Phaawulos qooda saba sana dhukkubsu ofii dhukkubfatuu filateen. Miidhama sana ofii baachuu filateen. Inni obseef jechaadhaan. Tarii yoo dhaqeeratee batta sanatti oduun karaa Ximotewos dhufe sun utuu batta sanatti deebis kenneeraaf ta'e tarii lubbuun baay'een gufachuu danda'a ta'uu danda'a. Bu'aan tajaajila isaatii yeroo jalqabaa firii gaarii argamsiisuu dhiisuu danda'a ture. Garuu Phaawulos maal godhe inni obse. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa tarii nunis namoota baay'eetti lallabne ergama kana nama baay'eef labsine firiin tajaajila keenyaa bifa akka malee gaafa hubatamu aarri abdii kutachuu dandeenya ta'uu danda'a. Phaawulos irraa waa baay'ee akkasiin bartan abdii guddaan qaba. Nutis jaalalaaf jecha namootaaf obsuu akka qabnu tarii yoo nu waan gaarii goone firiin hojii keenya namoota kan biraa bukkeetti immoo akka gaariitti yoo ilaalamuu baate namootaaf obsuu akka nuyi qabnudha. Dhumarratti ni ilaalla firiin hojii isaatii maal akka ta'e dhumarratti kutaa kan biraa keessatti ilaaluuf imalla. Garuu nuti immoo kutaana keessatti jaalalaaf jecha Phaawulos akkana kaa'usaa jireedha. Nutis al tokko tokko yuwama hojjennee gaarii jennee yaadnu tarii jaalala waaqayyoof jennee karoora keenya jijjiiruu yoo jijjiirre kun rakkoo akka hin qabne faayidaa namootaaf yoo ta'e waaqayyootti galateeffachisa yoo ta'e akka inni rakkoo hin qabne kutaa kanarraa akkasiin hubattan homaa shakkii hin qabnu. Egaa nu faana akka turtan abdii keenyadha. Mata dureen keenya tajaajila jaalattuu hundaadha. Kutaan irra jiru immoo kutaa salgaffaadha. Boqonnaa fonnee walitti deebina. Ayyaanni Waaqa hunduma keenyaaf baay'atu. Walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya kan waliin ilaalaa jirru qophii qoonnoo macaafa qulqulluu mata duree guddaa keenya kan kwarterii kanaa ergaa Phaawulos gara warra Qorontos jalqabaaf isa lammaffaa keessatti teenyee kan waliin ilaalaa jirrudha. Qoonnoo keenya immoo kutaa salgaffaarra jirra. Innis tajaajila jaalattuu hundaa'e kan jedhu kan waliin ilaalaa jirrudha. Turtanii kan banattan foddaa televezyiinii keessanii kun Hooppi chaanaal qophii qoonnoo macaafa qulqulluuti. Egaa qoonnoo keenya gadi fageenyaan kan waliin ilaalaa jirru dhimma tajaajila jaalattuu hundaa'edha. Kutaa amma ilaaluuf jennu immoo dhiifamaaf mirkaneeffannoo jaalalaa kan jedhudha. Barumsi keenya kun walitti hidhatinsa yaadaa waan qabuuf kutaa darbee keessatti akkuma amma kaasaa oollee Phaawulos tajaajila isaa kan inni jijjiire jaalalaaf jennee dubbannee jirra. Gaafa jaalalaaf jedhee jijjiiru immoo maal godhee xalayaa wayii waan barreesse fakkaata. Xalayaan kun immoo iddoo biraa waan ga'ee jira. Gara jarreen warra inni barbaade kana. Achirraa immoo duddeebiin argame maal akka ta'ee fi dhiifamaaf mirkaneeffannoon jaalalaa kun maal of keessatti qabatuu fi gabaabaatti bu'aan tajaajila yookaan xalayaa isaatii kun maal akka inni buuse akkuma kana immoo dhiphinaaf yaaddoo keessa akka ture Phaawulos kutaan kun gadi fageenyaan nuuf hin kaasa. Egaa mata duree kanarraa waa baay'ee barachuuf yaala booda nuuf hin kaa'a jireen abdii qaba. Nutis al tokko tokko gaafa yaaddoon nutti dhaga'amuu danda'a. Waan tokko goonee milkaa'insa isaa amma arginutti Phaawulosis kan isa mudateen tarii gaggeessitoonni waldaa isa kanarraa maal baratu laata? Xalayaa barreeffame kana keessatti saba sanaaf deebiin saba sanaa maal ta'uu akka qabuu fi walumaa galatti bu'aan xalayaa Phaawulos maal ture kan jedhu gadi fageenyaan inni ilaalla. Mata dureen dhiifamaaf mirkaneeffannoo jaalalaa jedhu irratti yeroo muraasa fudhannee waa dubbannaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:7 keessatti bal'inaan dhimma kana wajjin wal qabatee Phaawulos mata duree gurguddaa 2 jaalala dhugaa fi dhiifama jedhu irratti xiyyeeffatee barumsa guddaa nu barsiisa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:3-4tti yoo ilaalle Phaawulos saba Qorontos kanaaf
jaalalarraa kan ka'e yookaan immoo jaalala irratti kan bu'uureffate sirreeffama akka isaaniif laachaa ture, akkatti hiikamaa ture, akkatti isaaniin qeeqaa ture in argina. Kana keessatti wanti nuti barannu jaalalli dogoggora callisee akka hin ilaalle. Garuu yeroo sirreeffama laannu of eeggachuu akka qabnu Phaawulos irraa baranna jechuudha. Yeroo dheekkamnus yeroo sirreeffama fudhannus goonus dheekkamsaan ta'uu hin qabu, jibbiinsaan ta'uu hin qabu, jaalalaan ta'uu akka inni qabu asirraa baranna jechuudha. So yeroo sirreeffama laannus haalas yeroos ilaaluun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Akkuma baratame namni yeroo waa dogoggoru al tokko tokko callisee darbuun jira. Namni nan sirreessaa jedhus jaalala irraa kan hin ta'ini faallaa isaatiin yeroo inni namoota caalaatti madeessan jira jechuudha. Phaawulos kanarraa akka of eeggannu nu barsiisa. Keessumaa waldaa keessatti. Waldaa keessatti namni yeroo dogoggoru jaalalaan ittuma akka qabnu asirraa baranna jechuudha. Jaalalaan yeroo nama sirreessinu bu'aansaas baay'ee bareedaa akka inni ta'u, bu'aansaas gammachuu akka inni ta'u obboleettiin koo kaastee yaada ifaadha jechuudha. Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:5-11tti dhiifamaaf mirkaneeffannoo jaalala jedhu keessatti nama saba Qorontos keessatti balleessu ture. Nama sana lakkoofsa 7 irratti isaaf dhiisaa jedhee iyyuu miti kan hin dhiise jajjabeessaas jedhetti dabalee itti himee ture jechuudha. So waldaan al tokko tokko namni yeroo balleessu dhiisuu duwwaa miti laa isaaf dhiifama gochuuf qofatu hin ta'in erga dhiifama goone illee biraa deebi'uu hin qabnu jechuudha. Adabuu dandeenya hordofnee erga namni sun qalbii jijjiirrate booda deebisnee jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hariiroon kamiyyuu waldaa keessatti yoo addaan cite yoo bade qaamni tajaajiltoonni ta'anii waldaan miseensi waldaa hariiroo sana deebisanii dhaaban taanaan itti gaafatamummaa keessa jirra jechuudha. Tajaajilli keenya tajaajila jaalala irratti hundaa'e miti jechuudha. Kanaaf kiristaanummaa jechuun almost hariiroo namootaa jechuudha. Hariiroo Kiristoos wajjin qabaachuu jechuudha. Jaalala irratti kan hundaa'e hariiroon kun ta'uu qaba waan ta'eef dirqama hariiroon sun iddootti deebi'uu irratti dhamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Phaawulos sirreeffama gochuun jira. Sirreeffamni sun jaalalaan ta'uu qaba. Erga namni sun dhiisee booda immoo duukaa deemnee jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Hariiroo isa duraa keessatti, jaalala isa duraa miseensummaa keessatti deebisuun immoo baay'ee murteessaa akka inni ta'e nu barsiisa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti barnoonni asirratti barannu jaalalli dhugaan cubbuu callisee akka inni hin ilaalle garuu immoo cubbuu sana sirreeffachuuf yeroo jedhu of eeggannoodhaan jaalalaan akka inni ta'e hordofii akka inni barbaadu, jajjabeessuu akka inni barbaaduu fi hariiroo dura sana deebisanii dhaabuu irratti xiyyeeffachuu akka qabnu barumsa guddaa keessumayyuu amantoota yeroo ammaa kanaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e irraa baranna jechuudha. Okay. Eebbifamaa Dooktar egaa akkuma asirraa ammas nuuf kaastanii oduun gaariin dhufe suni bu'aa gaarii waan argamsiisee fi Phaawulosis gammachuu guddaa akka inni qabaatedha. Gariin sila Phaawulosiin qeeqaa ture inni amanamaa miti inni gara dhoffata jechaa ture nama maal jedhanii gara isaa goranii jechaadha. Kun immoo bu'aa Phaawulos ergichaaf akka inni of kenne jaalalaan akka inni isaan simatedha. Phaawulos cubbuu ifateeraan cubbuu qeeqeeraan maaliif kun taa'ee dubbateera. Garuu immoo maal godhe kan hunduma isaa jaalalaan godheen utuu xiqqoo miira keessa galee dubbateera ta'eeti nama baay'ee gufachiisuu danda'a ture. Nutis akka kiristaanotaatti gaafa cubbamaa tokko gorsinu gaafa nama qajeelchuu barbaannu akka miseensa waldaattis akka gaggeessaa waldaattis kan jirru yoo jiraanne maal gochuu qabna jaalalaan dhiyeessuu akka nuyi qabnu yeroo kana dhiifamaaf mirkaneeffannoon jaalala akka mirkaneeffamuu danda'u karaa hubannaa gooftaan isin haa eebbisu jechuun nan jaalladha. Inni kan biraan immoo mo'icha karaa Kiristoosiin argamuudhaan mo'ichi karaa Kiristoosiin argamu kuni Phaawulos xalayaa wayii barreessee ture xalayichi immoo xalayaa cimaa tureen
xalayaan sun immoo fiidbaakii yookaan dubdeebii gaarii akka inni qabaatedha. Phaawulos eessa dhaqedha argi xalayaa kana barreesse achiin booda immoo warri Qorontos deebisan kanaaf Phaawulos dhageettii akkamii qabaate bu'aan argame maali kan jedhu gabaabsitee nuuf ibsite obboleettiin keenya. Egaa sila akkuma ilaalaa turre Phaawulos qooda ofii dhaquu xalayaa barreesse jechuudha. Xalayaa barreesse Tiitoositti ergee Tiitoosi xalayaa Phaawulos kana warra Qorontositti geessee ture. Ergasii booddee immoo Phaawulos mandara Xiroo'aas jedhamtu dhaqe. Iddoo sanatti immoo wangeela lallabee gooftaan karaa isaaf bane iddoo sanatti wangeela lallabuu isaatiin namoonni isa fudhataniiru hojiin isaa milkaa'aa ture. Garuu immoo yeroo dheeraa achi turuu hin dandeenye. Maaliif turuu hin dandeenye? Phaawulos iddoo sanatti Tiitoos deebii xalayaa isaa sanaa fideenaa dhufaadheetu eegaa ture. Garuu Tiitoosiin achitti hin arganne. Sababii kanaaf jecha yeroo dheeraa achi turuurra kutaa sana ba'eetu gara kutaa biyya Maqedooniyaa jedhamu dhaqee inni dhiphate jechuudha. Dhiphinni isaa kun immoo xalayaan koo, ceephoon koo, gorsi koo innanii obboloota koo kanaaf erge akkamitti fudhatame laata? Akkamitti ilaalan laata? Isaan gaddisiisee, isaan mufachiisee, isaan gufachiisa moo gara waan barbaachisaa ta'e gara qalbii jijjiirrannaatti isaan fida laata kan jedhutu Phaawulosiin baay'ee dhiphisee jechuudha. Kanaaf jecha obboloota sanatti, obboloota mandara Xiroo'aas jiran sanatti nagaa dhaameetu deeme. Nagaa dhaamee isaan irraa adda ba'eetu kutaa biyya Maqedooniyaa jedhamtu dhaqe. Achittis garuu Phaawulos dhiphataa ture yaadni isaa jechuudha. Karaa alaa lola qabaa, keessaan immoo sodaa qabaa, kanaan rakkachaa ture. Garuu kanuma keessa taa'ee immoo wangeela lallabaa waa'ee Yesuus dubbachuu hin dhiisne. Utuma lolamuuyyuu, utuma keessisaa yaaddoo qabu, utuma sodaa qabuuyyuu ergama isaa hin dhiisne addaan hin kunne lallabaa ture. Haala jirru kana kam keessattiyyuu dubbachuu akka qabnudha kan irraa barannu. Haa ta'u garuu mandara Maqedooniyaa sanatti in argate Tiitoosin. Tiitoosin argate Tiitoos iddoo sanatti oduu gaarii fidee dhufe jechuudha. Kan yaaddoo isaa isarraa kaasuun dhiphina isaa kan tasgabbeessu kan hafuura isaaf boqonnaa kennu Phaawulos deebii gaarii argate jechuudha. Xalayaan isaa bu'aa gaarii isaaf fidee bu'aa buusee gorsi inni isaaniin gorse ceephoon inni isaaniin ceepha'ee hin fudhatame. Amantoonni kun hin fudhatanii hin hubatanii wanta inni isaaniif barreesse kana ilaalanii dhaggeeffatanii gara qalbii jijjiirrachuutti dhufan jechuudha. Dogoggora isaanii gara sirreessuutti. Waldaan isa bira gara goruutti, isa deeggaruutti, isa sila isa mormaa turan, isa sila isa shakkaa turan, isa amanuudhaan dubbii dhugaa isaaniif barreesse kana fudhachuudhaan yakkaa fi cubbuu isaaniitti qalbii jijjiirratanii jechuudha. Yakka waldaa keessa jiru, cubbuu waldaa keessa jirus balaaleffatanii maal gochuu akka qaban hubataniitu jijjiiramanii Phaawulosiifis ilaalcha gaarii akka qaban akkasa jaallatan akkasa yaadan illee Tiitoos oduu gaarii fidee dhufe Phaawulos kan hundumaa arguuf dhaga'uu isaatti baay'ee gammade jechuudha. Baay'ee gammade Waaqayyoon illee baay'ee galateeffate. Gaddi isaanii kuni gara qalbii jijjiirrannaatti waan isaan fidee fi gara waan gaariitti waan isaan qajeelchee fi Phaawulos gammachuu guddaadhaan guutameetu yeroo inni Waaqayyoon galateeffatu argina. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:14 irratti akkas jedha. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra mo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf Kiristoosin beekus akka foolii urgaa'utti harka keenyaan iddoo hundumaan isa ga'uuf galanni haa ta'u jedhe. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Phaawulosiif sabni kuni qalbii jijjiirratanii fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuun isaanii mo'icha guddaadha jechuudha. Phaawulos mo'icha argate, Kiristoos mo'icha isaafii kenne. Kun Phaawulosiif milkaa'inadha, milkaa'insa guddaadha jechuudha. Tajaajilaa dhugaan akkasii jaalalaanii saba kanatti dhiyaate jaalalaan xalayaa imimmaanii isaaniif erge. Kun immoo bu'aa isaaf buuse. Namni dhugaan Waaqayyoof tajaajilu tokko, namni dhugaadhaan amanamummaadhaan Waaqayyoof hojjetu tokko garaasaa guutuu wangeela lallaba. Faallaa kana immoo hojjetoonni sobdoonni yookiis immoo tajaajiltoonni sobdoonni warri nuyi tajaajiltoota jedhan immoo wangeela daldalu jechuudha. Kanaaf tajaajilaa dhugaa fi sobaallee adda baafachuun nurra jira jechuudha. Warri kan Kiristoos ta'an isa biraa ergaman haala rakkoo keessa ta'anii waa'ee Yesuusiin hin dubbatu. Haala mijataa qofa hin eeggatanii haala rakkisaa keessatti illee hin tajaajilu. Yeroo sabni qalbii jijjiirratutti, yeroo amantoonni gara Waaqayyootti deebi'anitti immoo hin gammadu, Waaqayyoon galateeffatu jechuudha. Phaawulos
mo'icha guddaa argateef iddoo kanarratti waaqayyoon baay'ee galateeffatee jechuudha. Gooftaan si eebbisu. Egaa akkuma ilaalaa turre xalayyaan dhukkubsaa sun deebii gaarii waanta argatee fi gammachuun guddaa akka argamee fi Phaawulosis mo'icha argame kanaaf immoo Kiristoosiif dabarsee akka kenne karaa Kiristoosiin mo'icha argame kan jedhudha. Obboleettii keenyaan waaqayyo si eebbisu jechuun jaalladha. Egaa yeroon keenya baay'ee waan deemaa jiruu fi gara xumuraatti walitti hin qabna. Egaa walumaa galatti Phaawulos tajaajila jaarratti hundaa'e gaggeesseera. Nutis akka kiristaanotaatti maalirraa barannaa tajaajila akkasii akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu daqiiqaa tokko keessatti obboleettiin keenya walitti nuuf hin qabdi. Tolee, mata duree masaarraa kaasnee gaafa ilaallu tajaajila jaalalirratti hundaa'e. Jaalalli wanta barbaadu qaba mitiire. Jaalalli obsa barbaada, danda'uu barbaada, garaa bal'achuu barbaada. Isa kana hundumaa kana keessatti ilaalaa turre. Keessumaa immoo jireenyaa fi tajaajila Phaawulos keessatti. Imala inni gochaa ture keessa hundumaatti maal gochaa akka inni ture, hammam obsaa akka ture, obsa sana keessatti wanta meeqa akka danda'aa ture, isa keessatti jireenya isaa keessatti namoota biraatiif barumsa akka ta'utti waan baay'ee keessa darbaa ture jechuudha. Keessumaa immoo tajaajiltoonni, kiristaanonni, hojjettoonni wangeelaa hundumtu kanarraa wanta barruu qabna jechuudha. Hojii keenya guyyaa guyyaa keessatti wanti nu qunnamu jira. Yeroo baay'ee namoota jaallannu, namoota amannu, nu shakku innee yaannu. Garuu wanta akkasiillee isa quunnamee jira. Nu quunnamuu hin danda'a jechuudha. Wanta akkasiillee gaafa nu quunnamu maal gochuu akka qabnu. Inni abdii isaaniif hin kutanne kan nama dhibu miti. Xalayaatiin barreessee isaan jajjabeessaa ture. Abdii kutatee waa'ee isaanii edda isaan na shakkanii eegga na jibbanii jedhee eddan isaan gidduutti amanamummaa dhabee jedhee waa'ee isaaniitiif garaa kutatee hin teenye. Isaan hordofaa ture jechuudha. Dhiphina keessa taa'ee waa'ee isaanii baay'ee yaadda'aa ture jechuudha. Dhumarratti akkuma amma dhaggeeffachaa turre wanti gaarii rispoonsii gaariin deebi'eef. Kanaafiyyuu waan hundumaa keessatti keessumaa hojii wangeelaa keessatti obsi barbaachisaa akka ta'e isa kanarraa baruu dandeenya jechuudha. Eebbifamii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii keenya guyyaa har'aatiin akka eebbifamtan homaa shakkii hin qabnu. Nutis tajaajilli keenya tajaajila jaalalatti hundaa'e ta'uu akka qabu, namootaaf dhimmu, namootaaf dhukkubsachuu, waan namootaa nutti dhaga'amu akka qabu, yommuu namoota gorsinus jaalalaan ta'uu akka qabu. Gabaabaatti guyyaa har'aa seenaa kanarraa akka isin barattan homaa shakkii hin qabnu. Kanaaf nus waan goonu waan hojjennu hundumasaa ulfina waaqayyoof gochuudhaani haalli mijates mijachuu baates qonqobaan jiraates dhiises haalonni keenya hundumtuu kan sirreessuu danda'u Yesuus Kiristoos qofa waan ta'eef isa qofa akka ilaallu isa duukaa akka deemnu seenaa kanarraa akka isin barattan homaa shakkii hin qabnu. Egaa hanqina yeroof jecha qorannoo keenya guyyaarraa gara xumuraatti walitti fiduutti jirra. Guyyaarraa na wajjin kan turan keessummoota keenya Dr. Beenyaa obboleettii koo Caaltuuf Obsee akkasuma ogeessota kaameraa Lateeraa Ittafaa akkasumas Roobiraa Yohaannis nu faana turanii torban mata duree biraatiin amma wal agarruutti gamanumaan nagaa sitti dhaammannaa. Kanneen nu hordofuu barbaaddan immoo toora YouTube keenya Hope Channel Afaan Oromoo akkasumas Hope Channel Itoophiyaa hordofuu dandeessu. Yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa isiniin jenna. Sagantaa keenya guyyaarraa akka walitti qabnu dooktoriin fa'aa kadhatanuuf godhu achiin booda walitti qabna. Ayyaanni Waaqa hunduma keenyaaf haa baay'atu. Si galateeffannaa Waaqa keenyaa jalqabaa kaastee amma dhumaatti nu wajjin turtee nu gaggeessitee wanta barachuu qabnu barannee sa'aatii kanaan nu geessittaa nu xumursiisteettaa maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Dhaggeeffachuu duwwaatu hin ta'in qalbii kee jijjiirranne warra as jirrus warra nu dhaggeeffatanis galataan immoo dafisii fuuldura dhaabachuu akka dandeenyu nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kadhannee. Ameen.